Tole egaa shamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota chaanaalii yuutuubii barnoota herregaa kan chaanaalii barsiisaa Jamaal. Egaa har'aan tana barnoota herregaa kutaa 8ffaatiin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Gara jalqabaa irraa yoo kaafnee qabiyyee barnoota herregaa kutaa 8ffaa boqonnaan isa keessatti argamu boqonnaa meeqaa kan inni qabatu yoo jennee ilaalle. Egaa boqonnaan tokkoffaan lakkoofsa raashinaalii kan jirudha. Boqonnaan tokko lakkoofsa raashinaalii. Akkasuma boqonnaan lama iskuweer ruutota, kiibootaa fi kiiyub ruutota kan jirudha. Boqonnaan sadii himoota wal qixaa fi himoota wal caalmaa sararawaa. Boqonnaan afur ammoo wal fakkaatina danaalee kan jirudha. Boqonnaa afur wal fakkaatina danaaleeti. Boqonnaan shan tiiroomoota rogsadoota irratti. Boqonnaan ja'a sararootaa fi kofoota geengoo keessaati. Akkasuma boqonnaan torba danaalee jaboo fi safaroota boqonnaan torba. Boqonnaan 8 ammoo seensa carraa ta'umsaa kan jirudha. Akka kanatti walumaa galli barnoonni herregaa kutaa 8ffaa kan inni of keessatti qabatu boqonnaa 8 kana qaba. Egaa jalqaba irratti boqonnaawwan inni qabu kana irraa adda baasuun barbaachisaadha. Maaliif yoo jennee boqonnaa inni qabu eega beeknee achi jalatti gaaffiiwwan boqonnaa keessaa dhufanis beekuun salphaadha jechuudha. Gara jalqabaatti yoo dhufne lakkoofsota raashinaalii kan jiru boqonnaa tokko biratti yoo dhufne lakkoofsi raashinaalii maali? Lakkoofsi raashinaalii akkamitti ibsama? Egaa danaan asirratti mul'atu kun danaan kun bifa geengootiin kan ta'u waan ibsu qaba, waan ibsa mataa isaa dabarsu kan qabudha. Inni tokkoffaa irratti geengoon inni keessaa lakkoofsa lakkaawwii ja'a. Lakkoofsa lakkaawwiiti. Lakkoofsi lakkaawwii kun ammoo lakkoofsa hundaa keessatti argama. Ammallee lakkoofsi hundaa lakkoofsa intiijarii keessatti argama. Geengoo isaa biccaa kana jechuudha. Akkasuma lakkoofsi intiijarii lakkoofsa raashinaalii keessatti argama jechuudha. Kanaaf as keessatti amma lakkoofsi raashinaalii eenyu of jalaa qaba? Lakkoofsi raashinaalii kun eenyu of jalaa qaba kan yoo ilaallu lakkoofsi raashinaalii qubee kiiwiidhaan bakka bu'a. Lakkoofsi raashinaalii kun kan inni of jalaa qabu egaa lakkoofsa intiijarii of keessaa qaba. Akkasuma lakkoofsa lakkaawwii lakkoofsa hundaa of jalaa qaba. Akkasumallee lakkoofsa lakkaawwiitis of jalaa qaba jechuudha. Eenyutu kana hunda of jalaa qaba? Lakkoofsa raashinaaliitu of jalaa qaba. Raashinaaliin qubee kiiwii kanaan bakka bu'a. Lakkoofsi intiijarii zeddiidhaan bakka bu'a. Lakkoofsi hundaa immoo dabliiwudhaan bakka bu'a. Lakkoofsi lakkaawwii immoo qubee inni kanaan bakka bu'a jechuudha. Kunis raashinaal nambar, intiijar nambar, hool nambarii fi naachuraal nambar jedhamanii akkasitti kan ibsamanii. Egaa gara ibsa isaatti yoo deebinu lakkoofsi raashinaalii akkamitti ibsama kan jiru yoo ilaalle akkaataa lakkoofsa raashinaalii ittiin hiikoo isaa biratti yoo deemne hiikkaan inni lakkoofsa raashinaalii irratti kenname lakkoofsi raashinaalii bifa paa irra qaatiin kan barreeffamu ta'ee akkasuma paa fi qaallee miseensa eenyuuti? Miseensa intiijariiti jechuudha. Miseensa lakkoofsa intiijarii. Akkasuma kiiwiin maali? Zeeroodhaa wajjin wal qixaa miti. Kiiwii jechuun inni jalaa waamsisaan jechuudha. Waamsisaan yeroo hundaa'u
over q yeroo jennu yookiin paa jala qaaguu jennutti inni gubbaa waamamaa yoo ta'u waamamaa inni jalaa immoo waamsisaadha. Waamsisaa yeroo hundaa'u zeeroo irraa adda ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun maaliif lakkoofsummaan fedheewu jallisaa yooniif zeeroo ta'e fakkeenyaaf 7 jala zeerooti yoo jenne hiika hin qabu. Lakkoofsi akka kanatti barreeffamu hiika hin qabu waan ta'eef kan nutis kana goonu zeeroo irraa adda jennee inni jala jiru yookiin kiwwiin kun zeeroo irraa adda ta'uu qaba jechuudha yeroo hundaa'u. Kanaaf jechuun hiikoon lakkoofsa raashinaaliitiif kennamee jirutti lakkoofsi raashinaalii bifa paa irra qaatiin kan barreeffamu ta'ee paa qaan miseensa lakkoofsa intiijarii qaan ammoo zeeroo irraa addaatiin kan barreeffamu lakkoofsa raashinaalii jedhama. Tuutni lakkoofsa kanaa tuutni lakkoofsa kana akka miseensaatti qabate immoo tuuta lakkoofsa raashinaalii jedhama. Tuutonni lakkoofsa kana akka miseensaatti kanneen qabatan tuuta lakkoofsa raashinaalii jedhama. Tuutni kun qubee qaatiin bakka buufama. Kanaaf jechuudha amma lakkoofsa akka isuma amma dubbanne kana jechuudha. Integer numbers akkasuma whole numberidhaa fi natural numberii kanaas kan of keessa qabate rational numberii jedhama jechuudha. Rational numberii qubee kiwiidhaan kan bakka buufamu kana jechuudha. Kanaas paan akka waamamaattii fi qaan akka waamsisaatti. Paa jala qaa keessatti qaan yookiin waamsisaan zeeroo ta'uu hin danda'u yookiin zeeroo hin ta'u. Sababni isaatis qaan zeeroo yoo ta'e lakkoofsichi hiikaa hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf isuma asitti agarru kana jechuudha. Lakkoofsa akka 5 jala zeeroodhaa yoo jenne 5 jala zeeroo negatiiva 7 jala zeeroo 22 jala zeeroo 35 jala zeeroo lakkoofsonni akkanaa kun hundinuu hiika hin qabu. Lakkoofsummaan fedhe waamsisaan zeeroo ta'an hiika hin qabu jechuudha. Hiika hin qabu. Egaa fakkeenyaaf lakkoofsota miseensota lakkoofsota raashinaalii kanneen jedhaman immoo 10 jala 22 245 jala 398 800 jala 500 900 fi 9 negatiiva 58 jala 68 negatiiva 18 jala 300 fi 33 700 fi 15 fi kan kana fakkaatan fakkeenya miseensota tuuta lakkoofsa raashinaaliiti. Lakkoofsi raashinaalii jiruu fi jireenya guyyaa guyyaa keessatti faayidaa hedduu qaba. Amma lakkoofsonni asirratti tarreeffamee jiru kun kanneen akka 10 jala 22 akkasuma 245 jala 398 800 jala 500 800 jala 500 900 fi 9 negatiiva 58 jala 60 fi 8 negatiiva 18 jala 300 fi 33 700 fi 15 lakkoofsonni kun hundinuu lakkoofsa raashinaalii jedhama jechuudha. Lakkoofsa raashinaalii jedhama. Egaa tuuta lakkoofsa raashinaalii kanaan eega jenne akkasuma lakkoofsonni raashinaalii kun jiruu fi jireenya guyyaa guyyaa ilma namaa keessatti baay'ee faayidaa hedduu qabaa jira. Egaa mee haa ilaallu fakkeenyaaf fakkeenya lammaffaa kanatti obbo Tolaan ijoollee qaban 5 dabtara walqixa bituu barbaade. Bittaa dabtara kanaaf qarshii 92 yoo baase baasiin tokko ijoollee isaatiif baase qarshii hammam ta'a? Kanjuu asirratti akkamiin lakkoofsi raashinaalii faayidaa irra oola kanjuu nu garsiisuudhaaf furmaata jee dursa piroobileemicha hubachuudha. Piroobileemichi maal akka ta'e piroobileemicha hubachuudha. Odeeffannoo baay'inni ijoollee waliigalaa meeqa?
kan jiru. Ijoolleen waliigalaa odeeffannoodha amma ijoollee waliigalaa meeqa qabaa? Nama 5 qabaa. Baasii waliigalaa inni qarshii inni qopheessee bahu qarshii meeqa? Qarshii 92 qopheessee. Egaa kana barbaadu baasii tokko ijoollee isaatiif baase qarshiidhaan tokko ijoollee isaatiif kan baase qarshiidhaan hammam kan ta'u kan barbaadamuu qabudha. Tooftaa hojii akkamitti barbaadna kan jedhu jijjiiramatti fayyadamu. Kunis baasii tokko ijoollee bahee mee xaa haa jennu. Ijoollee tokkootiif baasiin bahee hin beeknu waan ta'eef xaa yoo jenne baay'inni ijoollee isaa immoo nama 5 waan ta'eef 5 xaa. Baasiin waliigalaa isaaf qophaa'aa ijoollee isaatiif inni qopheesse immoo qarshii 92. Haala kanaan egaa akkanatti keenye kun hima walqixaati. Akkaataa hima walqixaa sararawaa itti furamu kutaa 7ffaa keessatti barattanii jirtanii. Egaa hima walqixaa sararawaa kana furuuf amma 5 xaa walqixa 92 kan jiru kana furuudhaaf 5 xaa kana kophaatti hambisuudhaaf jala 5 asitti illee jala 5 jenna 5 gaafa hirru takka to'afaa yookiin takka xaa jechuu walqixa takka xaa yoo jennee akkanatti barreessines ni dandeenya. Takka xaa jennee xaa yoo jennes garaagarummaa hin qabu jechuudha. Tole xaa walqixa ni ta'a 92 jala 5ti. 92 qarshii isa walqixatti ijoolleedhaaf hiruu yookiin addaan qoodudha. 92 nama 5f gaafa hirru qarshii xaa walqixa ni ta'a 18 tuqaa 4 duwwaatti gahaa jechuudha. Yookiin qarshii 18 fi saantima 40 jechuudha. Qarshii 18 fi saantima 40. Daftarri tokko kan ittiin kan ijoolleen kun nama 5f walqixatti itti qoodamu qarshiin 18 tuqaa 40 gaafa jennu qarshii 18 fi saantima 40 jechuudha. Asirratti egaa amma 18 tuqaa 40 kan jennu kun lakkoofsi akkanaa kun lakkoofsa raashinaalii ta'uu isaa nu agarsiisa jechuudha. Karaa biraatiin lakkoofsa 92 jala 5 gaafa jennu bifa A irra baatiin taa'ee jira yookiin bifa paa jala qaatiin taa'ee jira. Bifa waamamaa fi waamsaa qabuun taa'ee jira waan ta'eef lakkoofsa raashinaaliiti jennaa jechuudha. Kanaaf lakkoofsa raashinaalii jiruuf jireenya ilma namaa keessatti hojiirra ooluu isaan nu agarsiisa. Deebii mirkanii kan jiru 5 xaa walqixa ni ta'a 5 baay'isuu 92 jala 5 walqixa 92 ta'uu qaba jechuudha. Kunis akkaataa mirkanii shantaa gaafa akkaataa mirkaneessuu jechuudha. Fakkeenyaaf 5 xaan walqixa ni ta'a 92 bakka xaa kana meeqaa bu'uu qabaa jennee bakka xaatti gatiin xaa 92 jala 5 kan jirutu bakka xaa san buufamuu qaba. Bakka xaa kanaatti buufamuu qaba waan ta'eef 5 baay'isuu 92 jala 5 walqixa ni ta'a 92 kana nuu kennu qaba jechuudha. Kanaaf asumatti 5 kana gaafa 5 firru 92 qofaan nu hafaasitti 5 firamee takka ta'a. 5 inni jalaati 5 firamee takka ta'a. Gama lachuu waan wal fakkaatuuf irra jechuu karaa biraa 92 walqixa 92 kanaaf kun akkaataa mirkaniiti. Yeroo mirkaneessinu bifa kanaan mirkaneessuu dandeenya jechuudha. Tole inni itti aanee jiru hubadhu yoo mallattoowwan waamamaa fi waamsaa lakkoofsa raashinaalii wal fakkaatan lakkoofsi raashinaalii pooziitiivii jedhama jaa. Egaa lakkoofsi raashinaalii san mallattoon isaa waamamaa fi waamsisaan jechuudha. Inni jalaatii fi inni gubbaa wal fakkaataa yoo ta'e kana jechuun fakkeenyaaf 15
jala 18 yoo jenne lakkoofsi kun inni asiin 15 qabus poozitiiva jedhama. Barreessuu baannus kunis poozitiiva. Kanaaf mallattoo wal fakkaatu qaba jennaan raashinaalii poozitiivii jedhama. Mallattoo wal fakkaatu negatiiva yoo qabaate mallattoo wal fakkaatu negatiiva yoo qabaate. Egaa hubadhuu kana jalatti mallattoon waamamaa fi waamsisaa yoo wal fakkaate lakkoofsa raashinaalii poozitiivii jedhama. Gaafa jiru waamamaa fi waamsisaa jechuun paan akka waamamaatii fi kiwiin ammoo akka waamsisaatti fudhanne. Egaa asirra dhaabbannee si'a takka yoo lachuutu poozitiivii ta'e lakkoofsa san lachuutu raashinaal poozitiivii jedhama jenne akkas jechuudha. Akkasuma yoo lachuutu ammallee inni lachuutu negatiivii ta'e paanis negatiivii ta'e akkasuma qaanis negatiivii yoo ta'e lachuutu maali lakkoofsa raashinaalii poozitiivii jedhama. Kana jechuun maali mallattoo wal fakkaatu inni jalaatii fi inni gubbaa qaba taanaan lakkoofsa raashinaalii poozitiivii jedhama jechuudha. Kana jechuun lakkoofsi mallattoo wal fakkaatu wal bira qaba taanaan kana jechuun maaliif paanis negatiiva cinaa qaba qaanis negatiiva cinaa qaba. Kun negatiiva heeruu negatiivaa maal nuu kenna jechuudha. Negatiiva heeruu negatiivaaf yookiin negatiiva heeruu negatiivaaf yoo heeruu maal nuu kenna poozitiivii nuu kenna. Akkasumallee poozitiivii heeruu poozitiivaaf yoo heeruu maal nuu kenna poozitiivii nuu kenna. Kun jechuun mallattoo wal fakkaatu yoo if biraa qabaate lakkoofsa raashinaalii poozitiivii akka inni ta'e hubannaa jechuudha. Hubadhuu lammaffaa irratti ammallee lakkoofsa yoo mallattoo waamamaa fi waamsisaa lakkoofsa raashinaalii walii ta'anii lakkoofsa raashinaalii san masaanuu yoonii fi mallattoon waamamaa fi waamsisaa masaanuu yoo ta'e lakkoofsa raashinaalii negatiivii ta'a jechuudha. Kana jechuun yoo paan negatiivii qabaate akkasuma qaan ammoo poozitiivii yoo qabaate kana jechuun firiin lakkoofsa raashinaalii kanaa lakkoofsa raashinaalii negatiivii jedhama. Kana jechuun maalirraayi negatiivii heeruu poozitiivii negatiivii nuu kenna. Akkasumallee poozitiivii heeruu negatiiviitis negatiivii nuu kenna. Kanaaf lakkoofsi raashinaalii sun mallattoon isaanii paadhaa fi qaan yoo mallattoo garaagaraa qabaateen lakkoofsa raashinaalii waliif masaanuu jedhama jechuudha. Sadaffaa irratti lakkoofsi intiijarii kamiyyuu lakkoofsa raashinaaliiti jedha. Lakkoofsi intiijariin maaliin akka bakka bu'u kutaa torbaffaa keessatti ni yaadattanii intiijariin qubee zaddii kanaan bakka bu'a. 0 irraa ka'ee gara mirgaatti negatiiva takka negatiiva 2 jee katti fufuu fi 0 irraa ka'ee harka mirgaattis 1 2 3 jee katti fufuu lakkoofsa raashinaaliiti. Kanaaf lakkoofsonni raashinaalii lakkoofsa intiijariiti lakkoofsa intiijariiti. Lakkoofsi intiijarii kun miseensa eenyuti? Lakkoofsi intiijarii kun miseensa lakkoofsa raashinaaliiti jechuudha. Kanaaf lakkoofsi intiijarii eenyu keessatti argama? Lakkoofsa raashinaalii keessatti argama jechuudha. Lakkoofsa raashinaalii keessatti argama jechuudha lakkoofsi intiijarii. Egaa mee har'aaf asuma irratti haa goolabnu. Yeroo itti aanutti lakkoofsota raashinaalii sarara lakkoofsaa irratti agarsiisuu mata duree jedhu kana laallu ta'a yeroo itti aanutti. Ammaaf har'aaf asuma irratti dhaabna. Egaa yoo kan itti nuufuu fi gilgaalota jirullee nu dalagii kan jettan taatanii koomentii irratti akka koomentii jalatti jechuu chaanaala yuutuubii barsiisaa Jamaal jedhu jalatti koomentii jalatti akka na dubbiftanii hatta hanga liiviillee yookiin tiiktook jalattis taanaan liiviillee seenee waan silaa barbaachisu qabxiiwwan barbaachisaa ta'an
akka isin hubattaniif achirratti ibsa isiniif godhuu ni danda'a. Karaa telegiraamaatiinis telegiraama barnoota herregaa kan jiru ni jira. Achirrattis seentanii viidiyoowwan jiru hunda achirratti isiniif hin gadhiisa. Achinis seentanii hordofuu dandeessanii. Kanaaf jajjabaadhaa gamanumaa arrumarraa kaasaa qabxii barnoota herregaatiin ta'ee barnoota biraatiinis qabxii bareedaa galmeessitanii gara kutaa itti aanutti kutaa seelaffaatti mana barnoota bultii addaatti akka isin dabartaniif anis gama kiyyaan isin jedhaan dhaabbadhaa jajjabaadhaa har'aaf asirratti nu haa ga'u nagaan naaf tura.